ابشر ابشر. اوه خالد برضو. اه خلاص ابشر. بوين لا 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 اله الا الله. اكدكو بناتي ummata kayya qaalee obboleettiin tuni hedduu dhukkubsattee haala hamaa keessa jirti. Cufadhu dhukkubsattee haala hamaa keessa jirti. Harmi ishiidhaa kun akkuma gartan kanatti meebii gartee viidiyoo feesbuukni narraa kaasuu danda'a. Akkuma gartan kanatti haala hamaadha. Harmi ishee kun gartee irraa waan olaala akkuma gartan kana kaansarii qabee jira. Laakiin murraa sirraa yoo jettee maal sin jedhani? Mulma sirraa murraa jettee yoo dudaan koolatti deebi. Haakimni kun guutuu sirraa murra jedhanii rabbiin kun lubbuudhaan ni dhaabbattee alhamdulillah. Ummata kayya hedduu rakkattee haala keessa jirti. Kaansarii qabee jira. Waan qabdan gargaara. Qarshii takka illee mantaa ni gargaaradha. Karaa fagoodharraa yaalaaf Finfinnee dhuftee birrii harkatti dhumte jechuudha. Saniif ammaan hoteela jirti. Hoteela kanaan adda waltee yaa suura kadheen jira. Rakkina hamaa keessa jira. Kootu nagattee naamtee waan dhufee harkuun rifadhe fumaa fudhu hedduu rifadhe waan qabdan gargaara. Mee itti madhume. Yaa ummata kiyya qaalee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anallee rabbumatu na dhibeen akka keessa muraa biyya alaa ture. Yookiin nama dibama gargaaree yookiin gargaaree sadarkaa rabbi walitti beekaadha jazaadha qabde waan qabdaniin xiqqaa guddaa osoo jedhu biyya keessa biyya alaatti soyyeen akkana gargaartan barbaada na bira dhaabbadha. Kaansarii arbaatiin qabamte jedhanii baatii torba daa'irratti daa'ima opereeshina ta'e daa'imni opereeshina ta'e sun harma kiyya nootu sababa kaansarii ta'eeni animmoo lubbuuti yoo wal'aanamuun hin dhabe waan qabdanii waan dandeettanii waan rabbi isinitti beeku waan rabbi isinirra bira kaa'e akkana gargaartan barbaada aboo osoo hin jenne na bira dhaabadhaa na gargaaraa harma kiyya kana gana agartanii warri rabbi isinii laafise na bira dhaabbadhaa isinii jedha diqqoo qabdu gargaarsi jiruun kiyya kun akkuma hidhadhee akkanatti jiraatu tanatti jiraadha. Inshaallah rabbi isaa fayyisu abshiyaa uummata kiyya fayyaan tun immoo hin goomtu waan qabdaniin qarshii takka man taane waan qabdaniin waan dandeessaniin biyya keessaa fi biyya ala jirtan hundi keessan gargaara. Obboleen teenyituun biyya namatti waggaa meeqa argattee laffaatee hojjettee karaa biyya galtee maallaqa isillee gartee namaa jala nyaate hanga tokko ammaan tan ammoo ishillee gartee rakkina hamaa keessa buutii jirti. Ani immoo nadda waltee yaa suura kadhan jirattee dhugaa rakkina si kan gartee dhufee harku ni rifadha. Dhugumatti silaasoon gartee qabaadhee yaala si kan gartee irraan cufaachoon akkam tokkotti irraan cufaa garuu rakkinni si kun yoo gartee nama hundaaf fayyadamu ta'e xiqqaadha jechuudha. Saniif waan qabdaniin xiqqaatus gargaaradha. Akkaawuntiin kemee hayya 10 25 0 habba 4 83 8 maqaan eenyu? Ruqiyaa Gabii. Hayyee ishee kabira qabdaa? Yoo irraa kaasin beene feesbuukni baankii daldala Itoophiyaatti kun. Hayyee. Kuma kudhan. Hayyee. 76 14 67 78 torba. Torba. Torba dhumte jechuudha. Hayyaanis barreessas gubbasiin kaa maqaan Ruqiyaa Gabii. Rabbi gartee siyaa fayyisu uummanni keenya immoo uummata gartee garaa jabaatu miti. Inshaallah gartee namu gartee waan danda'u gartee sirgaara jabaadhuuti. Inshaallah rabbi siyaa fayyisu. Waan amma asii tiraanspoortii maanuma asirraa hadaamarraa haqama asii nageenya sana gagalutti qarshii 1,500 asii gati. Sanumaa homa galuun hin qabu yoo jedhe wallaahi hin qabu jedhee yookaan kadha hin danda'a. Homa galuun hin qabu jedhee. Maali abdii uummata kiyyaa achii ol rabbi gaditti yaa sonnarraa kafale qabaan qabdu isallee rabbi isa haa kafalu. Isan naa erganarraa kafale asii gadi hoo immoo waan kafaluun abdi mateessanii fi guddoon rabbiiti rabbi gaditti sinuu addadha jechuudha. Homa galuun hin qabu asirraa. Amma inshaallah khayri amma asirraa hanga arsii nagalee meeqa? Arsii nagalee? Arsii nagalee achii gadi 2,000 adii doolchee keessaan irraa 2,000 adii. Inshaallah khayri. Immoo 500 jedha yoo argamu sinuun argamu. Inshaallah khayri. Kanaaf rabbi haa laaffisu abdii rabbiitii fi abdii ta'e abduu uummata kiyya isinuma mara eeggadhaa jechuu barbaadete. Abshir inshaallah ani ammallee waan hin danda'uun xiqqaatullee rabbiin gartee barkaa keessa yaa kaa'u kana qabadhoodho. Hayyee inshaallah abshir inshaallah khayri abshir abshir جزا ربي فيها كبر. أبشر إن شاء الله خير أبشر خلاص تهود إن شاء الله أبشر أو خالد برضو خلاص أبشر بوين إن شاء الله خير يهود أبشر إن شاء الله خلاص أبشر أمس نجاب قرر
أمة خيا وان دي سنين غردا أبشر أبشر إن شاء الله أبشر خلاص نفهم أبشر إن شاء الله.